bakka haqti hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqti hin jirre bareedummaan hin jiru jaamna. Bakka haqti hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaamna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokko irratti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayyoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u. Sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaanis jira ma'ee xamanama. Bakka haqti jirtu tokkummaanis jira ma'ee xamanama. Kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu, rakkina sin argu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqti hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Oromoo keessatti jechi nooruu jettu kun iddoo guddaa akka qabuu fi duudhaa keessa kan jiru ta'uu isaati yoo si rukutee halkan tokkoof illee ta'u manni koo jeeqamuu hin qabu jedhee waan yaadamuuf kabajaaf tuffiidhaafis nooruu jetta jedhu maanguddoonni. Nooruu kana keessa nagaa barbaadatu jira waliin dhabnu nagaan natti gorii hamaan narraa gorii waliin jechuudhaafi har'a sun dhibee dubbiin nu dhibde jedhu maanguddoonni argaa dhageetti obbo Gonfaa Akkasaa fi obbo Asfaw Gonfaa. Oromoon duudhaa fi aadaa qabutti jiraachuu dadhabe jedhu dur Oromoo keessatti nama ajjeesuun hin jiru akka har'aa kana seera qofaan gaafatamtee yakkamaa qofa taata osoo hin ta'in waaqaan walitti buuta jedhee Oromoon dhugeeffata waan ta'eef akka argite nama ajjeeftu namni lubbuu balleessee yoo gumaan baasne immoo harka hin dhiqanne jedhaanii abaluu harki isaa dhiiga qaba jedhamee hawaasa keessatti ilaalama. Kanaaf namni kana waan sodaatuuf lubbuu baasuun lubbuu namaaf isii lubbuu bineensaa yoo baaftu harka dhiigaan gosa kee keessan teessu gosaa fi firruu calliseen taa'u Oromoo biratti nama miidhanii cabsanii ajjeesanii mirga himachuun illee hammeenya guddaadha. Oromoon kanatti yoo deebi'ee nagaan Oromoon hawwu bakkatti deebi'uu danda'a jedhu maanguddoonni kuni biyya bulchuun abbaa biyyaa ta'uun qabeenya abbaa ilmi dhaaluun mariidhaan malee maraatanii miti waraana keessaa kan argamu badii malee umtuun jiru. Maanguddoonni argaa dhageetti kunneen akka kaasanitti gaa qe'een Oromoo kan nagaa dhabee fi dhibduutu baay'ate namni wal dhaggeeffataan jiru namni dhugaa lafaa dhabaa jira namni waliin dhaggeeffatu waliin kabaju hundumtuu bahee akkuma arge walitti dubbataa lubbuu waan uume balleessuudhaa fi safuu safeeffannaa durii sana laaluun hin jiru. Dhaloonni amma aadaa fi duudhaa safuu fi jifuu dura Oromoon qabu sanatti yoo deebi'e humnaan dhiibee waa furuu caalaa humna koo namni waa barbaadee argadha jechuu caalaa humni namaa kan waaqaarran caalu jedhee gara nagaatii fi karaa waaqaatti goree namni nagaa buusuu qaba. Hanga namni gattaa'ee mari'atutti immoo nagaan dhufu hin jiru. Dur nama amala badaa qabu hawaasa keessaa yeroo tokkoon dhiibdeen baastu soddomman uumaan baa waan jedhamu jira. Yeroo kudhaniin gorsita nama yeroo kudhaniin obsitaa fi badiisaa kudhaniin dhoksitaa fi yoo sanarra darbe gosatti baastee kanatti adabsiiftu jedhu maanguddoonni kuni. Kana kan kaasneef egaa dhiyeenya kana dhibdee qe'ee Oromoo keessatti dhalateef Oromoon nagaa buusaa jedhee ijoollee isaa gosa keessaa maatii keessaa akka sabaatti bosona dhaqaniif waamicha gochaa ture. Ammas Oromoon iyyee boo'ee gara nagaatti koottaa jedhee waamnan kanneen waamicha abbaa faadha isaanii owwaatan waraana bilisummaa Oromoof keessaa kumaatamni nagaa filatanii galanii leenjii haaromsaa fudhataa kan jiru. Ammaaf leenjiin isaan fudhatan kun egaa leenjii ilaalchaati. Fakkeenyaaf yeroo itti gadi taa'anii waan keessa turan of laalan achii fi as yeroo itti ilaalan sana booda immoo gara idilee isaaniitti deebi'uudhaaf waan isaan filatan irratti leenjiin kennamuuftu jira. Hojiin kan barbaadan hojii leenjii waraanaa fudhachuu kan barbaadan gara sanatti daldala irratti kan bobba'an akkaataa kamiin diinagdee keessa seenuu akka danda'an kanneen qonna irratti bobba'an immoo qabeenya Oromiyaan qabdu lafti Oromiyaan qabdu yoo nagaan jiraate isaan miti nama biraafuu ta'uu akka hin danda'u kanarratti leenjiin hin fudhatu. Kanneen erga deebi'aniin booda immoo hawaasa keessatti akkamitti hawaasatti madaqsuun akka danda'amu keessumaa Oromoon egaa kaleessa nagaan qe'ee Oromootti dhibeera nagaa keenyaaf nu deebi'a jedhee erga waamee erga isaan deebi'anii hawaasa keessatti immoo Oromoon nagaa buusee duudhaa araaraa duudhaa nageenyaa duudhaa ittiin dhibdee furu sanatti deebisee karaa nagaa fi qajeelaa ta'een ofitti madaqsuu akka qabu hawaasni sanarratti xiyyeeffannoo gochuu akka qabu maanguddoonni illee kan kaasanii. Oromoon immoo nama isa keessaa bahee badii hojjate akkaataa ittiin qulqulleessee gosatti makuu waan qabu akka duudhaan illee namni waa balleesse illee yoo jiraate akka harkisaa dhiigan taaneef akka harkisaa xurii hin taaneef Oromoon sanaan qulqulleessee irraa dhiqee hawaasa keessatti gaafa dhufu akka gosaatti akka sabaatti akka maatiitti waan godhamu hundumaa godhanii gara nagaatti fiduun immoo warra
afaniif illee fakkeenya ta'uu waan danda'uuf Oromoon akkuma akkaataa duudhaa ittiin nagaa furuun koottaa galaa jedhe sana immoo erga galaniin booda immoo gara nagaatti isaan fiduudhaaf jireenya idilee isaaniitti deebisuudhaaf karaa nagaa fi qajeelaa duudhaa isaa sirna gadaa eeggateen akkaataa itti karaa isaan qabsiisuu fi isaan illee immoo gara laafummaa hawaasaa kana yoo argan immoo akkamiin hawaasa keenyatti deebinee hawaasa kana dura waa itti balleessine kiizna waan jedhu sanarratti of qopheessuu akka qaban jechuudha xiinxalli keenyaarraa kana. Tole Sabboonaa Gaddafaa keessattuu duudhaa Oromoon qabu keessaa nooruu irratti fuulleffattee xiinxala bal'aa dhaggeeffattoota keenya biraa waan geesseef guddaa si galateeffannaa nagaan nuu buli. Barattoonni aadaa afaan fi seenaa Oromoo akka walirraa barataniif jiloota adda addaa irratti aadaa fi duudhaa Oromoo akka agarsiisaniif illee gumiin dagaagina afaan Oromoo murteessaa ta'uun himame. Barsiisonni afaan Oromoo magaalaa Bishooftuu mana barumsaa sadeen aadaa sadarkaa lammaffaa gumichi yoo sirnaan irratti hojjetame eenyummaa afaanii fi aadaa ofii beekuu fi namoota biroo beeksisuufis hedduu fayyadas jedhan. Abarraa Tashoomaa gabaasa dabalataa qaba. Barbaachisummaan gumii dagaagina afaan aadaa aartii fi seenaa Oromoo manneen barnootaa sadarkaalee garaagaraa keessatti hojjetaman kaayyoo bal'aa waa'ee afaanii aadaa duudhaa fi falaasama Oromoo barsiisuu qorachuu kuusuu fi kunuunsuuf waan gargaarudha. Haaluma kanaan barattoonni aadaa afaanii fi seenaa Oromoo akka walirraa barataniif jiloota adda addaa irratti aadaa fi duudhaa Oromoo akka agarsiisaniif illee hedduu bu'aa qabeessummaa qaba. Walumaa galatti ammoo gumiin kun afaan aadaa duudhaa seenaa fi falaasama Oromoo guddisuu fi dagaagsuu keessatti gumaacha guddaas taphata. Gumii kana jalatti gareewwan afaan aadaa aartii fi seenaa Oromoo hundaa'uudhaan barattoonni akkuma dandeettii isaaniitti akka hirmaatan gochuuf irratti hojjetamu. Nutis kanumaan wal qabsiisuudhaan barbaachisummaa gumichi dagaagina afaaniif qabu irratti barsiisota tokko tokko dubbifneerra. Magaalaa Bishooftuu mana barumsa sadeen ada'aa sadarkaa lammaffaatti afaan Oromoo kan barsiisan barsiistuu Gannat Shibbiruu dagaagina afaan Oromoon wal qabatee jijjiiramoonni gaggaariin hanga ammaatti jiran gaarii ta'uu kaasanii ammallee kana caalatti hojjechuuf carraaqii guddaa barbaadas jedhan. Guddinni afaan Oromoo bara eega jalqabee kaasee umurii gabaaballeen ta'u wantoonni adda addaa dalagamanii jiran dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Garuu wantoonni dalagaman kun immoo namoonni hedduun aarsaa guddaa kaffalaniiti bakka kanaan nu gahan ispeeshaalii barsiisonni keenya amma yuunivarsiitii Jimmaarraa nu barsiisan isaan aarsaa guddaa taasisanii asiin nu gahanii. Mana barumsichaatti sochii gumii dagaagina afaan Oromootiin muuxannoon wal jijjiiruun hojii gaggaariin hojjetamaa jiraachuu kan kaasan ammoo mana barumsichaatti afaan Oromoo kan barsiisaa jiran barsiisaa Geetaachoo Ciibsaati. Barattoota sadarkaa lammaffaa sadarkaa tokkoffaa jiranitti ergaa turre kana dura fakkeenyaaf waggaatti asitti gumiin kun waan qopheeffatu qaba ture. Yeroo sanatti sadarkaa tokkoffaa irraa feerree ijoollee finnee irratti hirmaachisaa ture. Waan gaarii irraa argaa ture. Ijoolleen fedhii baay'ee qabaachaa turan. Barnoonni afaan Oromoo qorumsa biyyoolessaa xumura barnoota sadarkaa lammaffaa irratti osoo kan kennamu ta'e xiyyeeffannoo barattoonni afaanicha haalaan barachuuf qaban dabaluu mala yaada jedhus kaasan. Yeroo ammaa kana ispeeshaalii immoo maal ta'eera duraan kutaa 9 hanga 12tti hin baratu. Egaa barataniin booda qormaata biyyoolessaa irratti afaan Oromoo akka gosa barnoota tokkotti qormaata biyyoolessaa ni qoramu ture barattoonni jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo qormaanni kun hafuun isaa tureera. Qormaanni kutaa 12ffaa irratti afaan Oromoo kennamuun xinnoo tureera jechuudha. Inni kun immoo maal taasiseera? Ijoolleen barnoota afaan Oromoo irratti xiyyeeffannoo akka isaan hin goone taasiseera. Sababni isaa qormaata irratti waan hin dhufneef atteenshinii itti kennuu dhiisanii jiran yeroo ammaa kana xiqqoo. Inni kun immoo barattoonni barnoota isaa irratti xiyyeeffannoo dhabuun kun qormaata biyyoolessaa irratti waan hin dhufneef maal nu godha jedhanii yaaduun isaanii kun xiqqoo gadi wannoofsaa amma akka duraan ture sana gadi harkiseera. Eenyummaa afaanii fi aadaa ofii beekuu fi namoota biroo barsiisuufis gahee gumiin guddinaa fi dagaagina afaan Oromoo qabu olaanaa ta'us ni dubbatu. Kanaaf ammas bakka jiranitti ijoolleen kun eenyummaa isaanii baruu barbaannaan gumii afaan Oromoo naannoo isaanii achuma qabanii shaakalaa dhufuu qabu. Waan beekan Oromummaa beekan achumatti walitti himachaa walitti agarsiisaa dhufuu qabu. Aadaa isaa duudhaa isaa walitti agarsiisaa walirraa barachaa dhufuu qabu. Baay'ee kana qophaa miti. Barnoota mallee keessa gashine daanillee barnoota isaanii akka isaan cimsatan taasisaa jiru turre. Sadarkaa gumii sanarratti beellama immoo wal qabannoo torban lamaan wal ga'u turanii barnootas karaa tokko cimsaa jechuudha. Gumiin kun jechaadha. Ijoollee as keessatti jira. Kanaaf jabaadhaan jedha ijoollee kanaan. Mee barbaada gumiin sun keessa seenaatii wajjin socho'aa carraaqaan jedha. Aadaan kitaabilee dubbisuuf namoonni qabanis kan xiyyeeffannaa argachuu maludha kan jedhan barsiisonni nuti dubbifne kun afaanii fi aadaan dhimmoota waliin deeman waan ta'aniifis irratti hojjetamuu akka qabullee dhaamaniiru. Kitaabolee adda addaa barsiisonni duraan baasa maxxanfamaa jiru. Kitaabolee adda addaa irratti hojjetamaa jirullee yeroo ammaa kan namni dubbisullee baay'ee laafaa deemuun isaa kun xiqqoo harkifate jedhee yaada gama kootiin jechuudha. Garuu immoo namoonni baay'een yeroo ammaa kana afaan Oromoo miti asitti Google language illee ta'e
itti fayyadamaa afaan googilii ta'ee itti fayyadamaa waan jiruuf kun guddinni isaa gaariidha. Osoo ammas xiyyeeffannoon itti kenname afaan kun ijoolleen sirrumatti kutaa tokko hanga 12 baratanii qormaata biyyoolessaa irratti oduu xiyyeeffannoon kennamee fi baratanii gaarii. Maaliif kana kaasa sabni afaan hin qabne aadaan seenas hin qabu jedha. Hariiroon diinagdee fi dippiloomaasii Itoophiyaa fi Jaappaan waggoottan hedduu lakkoofsee agarsiistuu michooma biyyoottan lameenii ta'uu ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Dr. Kaasawun Goffeen himan. Simpoozimiin daldalaa fi investimentii Itiyoo Jaappaan magaalaa Finfinneetti eegalame. Mokaan Intaxila'uun. Simpooziyemiin daldalaa fi investimentii Itiyoo Jaappaan magaalaa Finfinneetti eegalame filannoowwanii fi carraawwan investimentii dabalataa Itoophiyaa guddisuuf kan gargaaru ta'uun himame. Baniinsa simpooziyemichaa irratti ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Dr. Kaasawun Goffee seerri daldalaa Itoophiyaa jajjabeessaa waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa investoroota Jaappaaniif deeggarsa akka taasisu ibsuun hariiroon diinagdee fi dippiloomaasii biyyoota lameen gidduu jiru waggoottan hedduu kan lakkoofsise ta'uu ibsaniiru. Our long-standing partnership is characterized by strong diplomatic and economic ties. Hariiroon biyyoota lameen gidduu jiru hariiroo dippiloomaasii fi diinagdee waggoota dheeraa lakkoofsise keessatti kan calaqqisudha. Bara 2023 Itoophiyaan oomisha bunaa, saliixaa fi abaaboo gara Jaappaanitti ergite irraa galii doolaara Ameerikaa miliyoona 440 argatteetti. Itoophiyaan investoroota Jaappaaniif bakka mijataa waan taateef dhaabbileen hedduun investimentii Itoophiyaa keessatti hirmaachaa akka jiran Itoophiyaatti ambaasaaddarri Jaappaan Shibataa Hiroonorii ibsaniiru. One of my most important missions. Ergamni inni guddaan ani fudhadhee gara Itoophiyaatti dhufe abbootiin qabeenyaa fi kaampaaniiwwan Jaappaan gara Itoophiyaatti dhufanii hojii investimentii irratti akka hirmaataniif haala mijeessuudha. Ergan gara biyya kanaa dhufeen booda haalli investimentii biyya kanaa mijataa ta'uusaa hubadheera. Kanaaf investoroota Jaappaaniif Itoophiyaan bakka mijataa waan taateef abbootiin qabeenyaa Jaappaan baay'inaan gara biyya kanaa dhufaa jiru. Simpooziyemii daldalaa fi investimentii Itiyoo Jaappaan magaalaa Finfinneetti jalqabame irratti bakka bu'oonni daldalaa Jaappaan irraa dhufan 60 ol hirmaachaa akka jiran Jaappaanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa dhaabaa dabalee kan eeran yommuu ta'u kaampaaniiwwanii fi abbootiin qabeenyaa Jaappaanii gara Itoophiyaa dhufan dameewwan xiyyeeffannaan mootummaan kennameef irratti kan hirmaatan ta'uu ibsaniiru. Tokkoffaan seektara qonnaa irratti jechuudha. Inpuutii qonnaaf kan ta'u kan akka oomisha madaabaraa, tiraaktaraa kan kana fakkaatan hedduun paampii teknooloojiis qonnaaf kan ta'u qilleensa kan madaalu qilleensa kan hubachuu danda'u teknooloojii saatalaayitii fi space science robotic artificial intelligence irratti gahee guddaa warra qabanidha jechuudha. Deetaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaadar Masgaanuu Argaa riiformiin diinagdee maakroo hojii investimentiif haala mijataa waan uumuuf dhaabbileen Jaappaan damee daldalaa fi investimentii irratti akka hirmaatan waamicha kan dhiyeessan yommuu ta'u hojiin investimentii Jaappaaniin Itoophiyaa keessatti taasifamu faayidaa dachaa akka qabu dubbataniiru. Japan's investment in Ethiopia goes beyond economic cooperation. Investmentiin Jaappaaniin Itoophiyaatti gaggeeffamu hojii hariiroo dinagdee dabalatee carraawwan hedduu kan fidee dhufedha. Investmentiin taasifamu muuxannoo fi teeknooloojiiwwan haaraa kan biyya keenyaaf gumaachedha. Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna. Uumama hunda dhageeffata. Uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu dinagdee inni jennu kun kana keessaa baha. Kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume. Seera mukaa mokonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu kan lafa keessa jiraatu dabalate seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame dinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon dinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun nama miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiyyuu ta'e gosa kamiyyuu ta'e biyya kamiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirritti hubatamuu qaba.